Jaalattii maatii horattee jirta ta'uu danda'a. Akkanuma immoo jaalala hawwaa keessa seentee jaalala keessa dhamdhamaa jirta ta'uu danda'a. Akkanuma immoo jaalalatti seenuuf yaada kee buustee baastee itti yaadaa jirta ta'uu danda'a. Firii jaalala keessa na argachuuf akkanuma immoo jaalala irraa ija kee naanneeffattee jaalaltii hin fayyadu jaalalli miidhaa malee bu'aa hin qabu jettee ija kee jaalala irraa naanneeffattee taa'aa jirta ta'uu danda'a. Garuu jireenya kee keessatti waa barbaadde yoo taate jaalala hiikaa jaalalaa jaalalti maal akka ta'e faayidaa jaalalaa adda baastee beekuun dirqamadha. Simmiidhu yoo ta'e illee si fayyada waan ta'eef addunyaa jaalalaa keessatti wantoota nuun taasisuu qabnu hubachuu qabnu maali? Yooyyaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota Kooroon Inspire wartaa sana kamnaa jirtu. Tole egaa guyyaarraa akkuma yoggaa kaanii barnoota baay'ee bareedaa ta'e barnoota baay'ee mi'aatii isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota kodhumaatti na faana tura. Tole egaa mee addunyaa jaalalaa keessatti wantoonni jaalala keessatti nu barbaachisan yookaan immoo hubannoo nuun jaalala keessatti qabnu maalidha? Hubannoo nuun jaalalaaf qabnu maalidha? Ilaalcha nuun jaalalaaf qabnu maalidha? Ilaalcha akkamii jaalalaaf qabna nuti? Iddoo hammamii jaalalaaf qabna kan jedhudha guyyaarraa kan ilaallu. Tole egaa mee jaalala keessatti wantoonni barbaachisan yookaan immoo jaalalatti seenuuf wanti jalqaba irratti barbaachisu yookaan immoo maateeriyaalii yookaan immoo wantoonni jaalalaaf barbaachisan maal isaan? Jaalalatti seenuun dura jaalalli hiikaa jaalalaa baruuf dura jaalalli miidhaa inni qabu faayidaa inni qabu bu'aa inni qabu maal akka ta'edha wal faana kan ilaallu. Tole egaa jaalala kamittuu seenuun dura inni jalqaba irratti argamu iddoo kee beekuudha. Jaalala kamittuu seenuun dura iddoo kee hin beektu taanaan eessa akka qubattee jirtu eenyu duukaa akkatti qubattee jirtu eenyu duukaa jaalalatti akka seenaa jirtu adda baastee hin beektu taanaan na amani wareegama guddaa si kaffalsiisa. Jaalala akkamii akka eegaluuf jettu hin beektu taanaan wareegama guddaa kaffalta. Iddoo kee maal jedha Oromoon? Qabatan badiin qabannaan badiin jedha. Yoo qabata badde in kufta. Yoo qabannaa badde immoo si balleessa namni suni jechuudha. Namati jaalalatti seenaa jirtu kun yookaan immoo namati naaf jaalala naaf ta'a boqonnaa naaf laata nama jaalalaan gammadiin duukaa jiraadhattu kun nama akkamiidha mee? Nama si madaaluudha. Nama jireenya kee madaaluudha. Nama umurii kee madaaluudha. Nama amala kee duukaa wal madaaluudha. Nama kana adda baastee hin beektu taanaan wareegama guddaa kaffalta. Yoo nama si gadi yookaan yeroon siin jedhu ilaalchaan si gadi nama si madaalle nama siinis garbuusu ofiinis garbuusu ofiinis kuffisee jaalalas kuffisu yoo harkaan qabatte na amani akka ofii keetiin barbaaddee abidda harkaan qabatteeti umurii kee guutuu hanga lafarra jirtutti boba'aaf jaalalatti itti seentee gaa'ela horattu kun adda baastee hin beektu taanaan namati duukaa jiraattu kun yookaan immoo jaalala godhattee gaa'ela godhattee duukaa jiraattu kun uffata miti ofirraa baastee hin jijjiirtu yookaan immoo wanta miicite ofirraa baastu miti. Nama umurii kee guutuu duukaa jiraachuuf adeemtudha. Nama akkamiidha namati qabattee jirtu kun? Namati itti maxxantee jirtu kun nama akkamiidha? Namati ilaalcha akkamii qabudha? Nama siif ilaalcha akkamii qabudha? Nama maatii keef ilaalcha akkamii qabudha? Nama environmental yookaan nama naannoo kee jiru yookaan immoo nama of kabajudha. Nama of kabajudha. Nama jaalala isaaf iddoo laatudha. Nama jaalala isaaf wareegama barbaade kaffaluu danda'udha. Nama maatii isaaf iddoo laatudha. Namni maatii isaaf iddoo laan siif iddoo laatu. Namni maatii isaan jaallan siin jaallachuu hin danda'u. Namni maatii isaaf kabajallaan siif kabaja laachuu hin danda'u. Kanaafuu iddoo kee beeki. Iddoo irra jirtu. Iddoo irra jettee jirtu. Iddoo jaalatti seenaa jirtu kan adda baasii beeki. Yoo hanga kana raawwannetti wareegama guddaa, kaffaltii guddaa, imimmaan guddaa, gaabbii guddaa, ceephuu guddaa baatee sitti dhufa waan ta'eef iddoo jirtu beeki. Jaalalatti seenaa jirtu yookaan immoo jaalala keessa seentee jirtu kan adda baasii beeki. Qoradhu maalidha? Jaalalli itti seenee jiru kun jaalala akkamiidha? Jaalala bu'aa naaf qabudha moo? Jaalala wareegama guddaa na kaffalchiisu moo? Jaalala gatii kol kaasumo? Jaalala nama keessatti na qaanessumo? Jaalala nama keessatti na boonsudha jedhiiti adda baasii beeki. Nama jaallattu adda baastee hin beektu taanaan eenyummaa isaa hin bartu taanaan miidhaa guddaa irra si geessa waan ta'eef. Kanaafuu nama duukaa dhaabbattu iddoo kee namni kun nama nama daaluudha. Namni kun nama hin fokkisiisnedha. Namni kun nama hin qaanessinedha. Namni kun nama naaf kabaja qabudha. Nama naaf jaalala qabudha jennee hanga ilaalletti wareegama guddaa nu kaffalchiisa. Kanaafuu jaalalatti seenuun dura inni jalqaba irratti mul'atu iddoo kee beeki. Tole egaa inni itti argamu bareedina caala sababaaf iddoo kenni. Bifa ishee ilaaltee, rifeensa ishee ilaaltee, miila ishee ilaaltee, miidhagina dhannasaa qaama isaa yookaan sochii isaa ilaaltee miidhagina duwwaa yookaan immoo bareedina ilaaltee wanta hundumaa kana irratti pirootokooliin kee bareedina qofaa irrattidha yoo ta'e na amani kun dhuma siin geessisu jaalala keessatti maaliif akka jaallattu sirriitti beekuu qabda. Maarraa akka kaastee jaallattu maaliif akka jaallattu bareedinni kun umurii guutuu duukaa nafu yeroo tokko irraa harcaa akka fixeensa bariiti bareedinni arrarta garta boorirraa dhabda. Yoo qaama ishee bareedina qaama ishee yookaan immoo bareedina qaama isaa laaltee yookaan dhannasaa sana laaltee ittiin booji'amtee maaliif akka jaallatte hin beektu taanaan wareegama guddaa kaffalta. Boor gaafa inni dulloomoo yookaan boor gaafa bareedinni isaa sun irraa dhumoo eessa raqatta? Baastee gattaa? Baastee gatuu hin dandeessu. Kanaafuu warqeen illee dhakaa keessa kan inni ta'u
keessa isaa wanta guddaa waan ta'eefidha. Bareedina fuulaa caalaa bareedina keessaa, ilaalcha keessaa, hubannoo keessaa, bilchina keessaa, bilchina miiraan qabdu taanaan namatti jaallattee jirtu yookaan immoo namatti gaa'ilaaf yaadaa jirtu kun bilchina qaamaa osoo hin taane bilchina sammuu hin qabu taanaan na amani. Wareegama guddaa si kaffalchiisa. Sababiin isaas rifeensa ishee, qeensi ishee, bareedinni ishee, pirootokooliin hundi isaa jireenya sii ta'uu hin danda'u. Gammachuu sii laachuu hin danda'u. Sababiin isaas amma yeroof wanti hundumti isaa kan inni mul'atu yookaan immoo kan inni abaaboo ta'ee mul'atu. Abaaboon amma kunuunsa hin argannetti hin harca'a. Yeroo booda dulloomaa deema. Abaaboon gaafa dulloomu irraa harca'a yookaan immoo hin coolika. Jaalalli illee keessa namaadha kan jiru. Warqiin keessa dhakaadha kan inni dhootaawu miti. Kanaafidha keessa inni gatiin isaa guddaa ta'e yookaan immoo kan inni madaallee dhabe warqiin gaboo keessa isaatti diidarraan argite akka barbaadde warqii karaarraa arguu hin dandeessa. Akka dhagaa lafa argite fuudhuu hin dandeessa. Hin dandeessu. Sababiin isaas warqiin warqiidha kan inni jedhameef keessa isaadha waan ta'eef sababa abidda danda'uuf, sababa qormaata danda'uuf, sababa wanta hundumaa danda'uufidha. Warqiin warqii kan jedhamti. Jaalala keessattis shamarri tokko yookaan immoo dhiirri tokko cimaadha yookaan immoo jaalalaaf wareegama kaffala kan jedhamu yoon wareegama hin danda'ate yookaan immoo yoo qormaata hin danda'ate yookaan chaalenjii jireenya isaa keessatti dhufu, chaalenjii jaalala irratti dhufu, chaalenjii jireenya irratti dhufu, chaalenjii karaa maatii dhufu, chaalenjii karaa hiriyaa dhufu, chaalenjii kan ta'e yookaan rakkoo kan ta'e hundumaa nama danda'u yoo ta'e nama sirrii filatte yookaan immoo nama jaalala beekudha. Maaliif yoo jette yeroo kamitti yoo bareedinni isaa sun harcee bilchinni laphee isaa yookaan bilchinni qulqullinni onnee isaa sun xuraa'uu hin danda'u yookaan immoo dulloomuu hin danda'u yookaan immoo cooliguu hin danda'u jechuudha. Onneen isaa, fuulli isaa, gogaan keenya, dhanni kamiyyuu in cooliga. Yeroofidha. Inni irra akkas bareedee mul'atu kun inni akkasarra dhanni isaa garasitti akka kookii bilchaatee yookaan akka maangoo bilchaateetti nama hawwisiisaa deemu waggaa murtaa'ee booda in harca'a. Yookaan immoo in cooligaa jechuudha. Yeroo cooliguutti immoo onnee bareedaan qabu taanaan onnee bareedaa, onnee jireenya dandamatu, onnee jecha dandamatu, onnee rakkina dandamatu, onnee wanta hundumaa dandamatu hin qabu taanaan wareegama guddaa kaffalta. Kanaafuu adda baasii beeki. Nama jaallachaa jirtu, nama jaallatti seentee jirtu, bareedina isaa laalteeti, maal isaa laalteeti. Kanaafuu adda baasii beeki. Inni sadaffaa irratti argamu iftoomina daangaa qabu jaalala keessatti barbaachisaadha. Iftoominni daangaa qabu jaalala keessatti barbaachisaadha. Yeroon isin jedhu waan hundumaa waliin haasa'uu hin qabu jechuu koo miti. Oromoon maal jedha? Yoo waan garaa keessa jiru hunda dubbatan garaan duwwaa hafaa jedha. Kanaaf immoo wanta argite hundasaa, wanta jirus, wanta hin jirres dabarsitee odeessita taanaan atumtuu jalqabu maratu salphiftee salphina biraa bakkeetiin barbaadin. Ulfin maal jedha abbaan Jifaar? Ulfin manaa ka'aa jedha. Kanaaf atarra jalqaba irratti yeroon akkasiin jedhu iftoomina hin qabaatin haadha warraa kee yookaan immoo jaalallee kee duukaa iftoominaa hin haasa'in jechaan jira miti. Iftoominati duukaasatu kun sarara qabaachuu qaba yookaan immoo murtaa'aa ta'uu qaba. Wanta ta'e odeessitu. Wanta odeessitu hundumti isaa murtaa'aan ta'uu taanaan wareegama guddaa si kaffalchiisa. Eenyummaa kee, maalummaa kee yeroo baay'ee argitanii beektu yoo ta'e namoonni baay'ee otoo wal hin beekiin wal fuudhanii erga wal baranii gargar ba'u. Kun immoo rakkoo maalidha? Jalqaba irratti hoyiitiin yookaan jetteetiin yookaan wal dhibbaatiin jaalalatti seenan namni baay'ee. Jaalalatti seenuun bareedaadha. Garuu jaalala sana keessaa eenyu gottotee si baasaadha. Rakkoo sana har'a hiriyyaan sitti jajuu danda'a. Har'a maatiin sitti jajuu danda'a. Har'a isheen sitti afaan mi'ootee sitti mi'ootuu dandeessi. Inni har'a afaan sitti mi'aawuu danda'a. Boroo yoo dhufee si duukaa jiraata. Rakkinati jiraatu sana keessa yoo dhufee si duukaa jiraatu. Jireenyati keessa jiraatu sana yoo dhufee hiriyyaan dhufee si jireenya kee si baata hin baatu. Maatiin dhufee si baata hin baatu. Kun dhugaa naa lamneedha. Wal beeki dura. Jaalatti seenuun dura inni eenyudha? Maaldha? Maalummaasaa? Eenyummaasaa? Maal hojjeta? Maaliin jiraata? Eessaa dhufa? Maalirraa dhufa? Yoon isa duukaa jireenya ijaare yookaan bultii ijaare haala kamiinan jiraadha? Yoon bultii ijaaruu baadhe maalan dhaba? Kan jedhu eenyummaasaa beeki. Jaalatti namoonni baay'ee galaa jiru. Garuu waggaa murtaa'ee booda waggargar diigama. Gaa'illi baay'ee eebba dhabeef, kan gaa'illi baay'ee dafee diigamuuf yookaan immoo kan wal dhabuuf namni baay'ee osoo wal hin beekin sababa wal fuudhuufidha. Osoo hin hubatiin sababa jaalatti seenuufidha. Kanaaf immoo otoo ittiin seeniin dur eenyummaa nama sanaa bari, maalummaa nama sanaa bari, jaalala namti sun sii qabu, wareegamanni sii kaffaluuf jedhu maalitti akka deemaa jirtu adda baasii beeki. Hanga kana hin beeknetti wareegama guddaa si kaffalchiisa, humna guddaa kaffalcha. Wanta namticha sanaa, maalummaa namticha sanaa osoo addan baafatiin tasuma jaalatti hin seenina. Inni afuraffaa irratti argamu immoo osoo waliin hubachiisiin waliin cufina. Nam tokko uumamaan guutuu miti balleessuu danda'a.
yookaan immoo jaalala keessatti nam tokko balleessa yookaan dogoggora hojjechuu danda'a. Garuu osoo waliin hubachiisin wal cufuun walirraa fagaachuun jaalalli keessan sun akka inni cooligu taasisa. Akka inni jaalalli keessan kabajan arganne taasisa. Akka jaalalli keessan cufamu taasisa yookaan immoo jaalalli keessan akka inni badu taasisa, akka inni barbadaa'u taasisa. Kanaafidha yeroo hundumaa jaalala keessatti wanta nuun hubachuu qabnu otoo waliin hubachiisin dogoggora ofii balleessaa ofii ilaalcha ofiitu walitti himin wal cufuun miidhaa namarraan ga'a. Tole egaa guyyaa har'aa akkasii waan baay'ee irraa barattan abdii guddaan qabu. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a.